Reega baalitti akka inni ta'e qubanaa qabaadha karaa miidiyaa keenyaatiinis osoo dubbii gar tokkotti hin deebisin namoota garaagaraa waan baalagummaa hojjetan hundas walitti funaanee gargaarsiisa goosisa yoo ta'e sheeka ta'a. Akka sareega baalitti yookaan nama boolla lo'aa qubata kaa'e akka Hamzaa Hashim ta'u quba qabaadha jechuudha. Gargaarsa funaansiisa maqaa sheekaa irra deebi'anii erga Hamzaa Hashim irra deebi'anii Haydar qoy. Hamzaa Hashim booniyyee fi maammabbayyaa walitti galcha yookaan wal fuusisa jedhee maallaqa ijoollee biyya arabaarraa funaana taanaan katakkaa gargaarsa maqaan isaan tuqamin natu saree gabaalitti gochuu deemaa jechuudha utuu addan baasin. Maallaqa funaanee sagantaa qabeera taanaan utuu waliin galiin akkamitti booniyyeetti galcha utuu isin hin jaalladhu jettee maallaqa uummatarraa funaanee booniyyeetti kennee booniyyeen fudhattee abadduufi. Lakki akkasii miti tokkummaa akkasii miti anasiima. Amma isin diddee jirti kan biraa itti fuuna kan biraa argadheera jechaara mamma bayaan isin isne ishii kanaaf ammoo mallaqa naa guuraa jechaa jira an ammoo sandura wannan si gaafadhu takkaa Hamzaa Hashim waa'ee gargaarsaa haasa'u takkaa isaa ilma namaa gargaaru gaafa shayini dhibame takkaa isaa sheeka gargaaru gaafa darasaan dhibame takkaa darasaa gargaaru guyyama tokko isuma uuma gargaarsaa nama gargaarra ebaltu miidhame ebaluu harki murame harki cirame guyyama tokko Hamzaa Hashim waa'ee gargaarsaa haasa'u dhageesse beektaati. Galatoo waa gaarii kaafte qoy irratti waa jedha. Hamzaa Hashim nagaan seexarra baasaa waan kanatti quba kaa'eera taanaan gabaa keessaa galuunsaa waan oolu miti. Gargaarsa keessatti hin seeniin obboleessa kiyya qaalii. Nama gargaarii malee hin gargaarsisin. Ittiin seeniin obboleessa kiyya siimeera. Ati kabajumaan ta'i ajandaa takkaa taateen beektuu feemesii zannaaciidhaati waan taateefi gargaarsatti hin seeniin obboleessa kiyya qaalii siif himna. Akkuma kana duraatti bashannanii zanaafataa jedhiiti jiraadha akka feetetti garuu gargaarsatti hin seeniin. Wallu dhabsiifti balaatti wal geessira waan san qofaa miti tokkummaa. Isaa immoo takkaa kunu ati sheekutii fakkeenyaaf ustaad ibsaa akka fakkeenyaatti nama gargaaru keessaa bakka gargaarsaa dhaqu qofa osoo hin taane 5,000 haa ta'u 10,000 haa ta'u waan qaburraa isaa saddaqatu argita. Sigalee ustaazowwan keenya raayyaa fa'aa dabalatee waan qabanirra akkaawuntii gubbaa galchanii kunu umrii isaanii guutuu waan qaban irra hedduun sheekotaa bar dhoksee saddaqataa ka an qofa beeku hedduu jira wallahi lazim dhoksaadhaan kennu warabbal ka'aba takkaa Hamzaa Hashim dogongoraan qarshii tokko nama rakkate galchee wanni gatti argite beekta takkaa Hamzaa Hashim balaa quba kaa'u deema gargaarsa irratti immoo hirmaateera taanaan zannaacummaan isaa irraa galti jedhe hirmaateera taanaan karuma fedhe inni nagaa isaa jimdee kuma gasitti jiraachuu nama seexara qabamte kabalee keessaa baasu waan laqe kanuma qofa kan namda waa biraatiin hin beeknu gargaarsaan isa hin beeku. Kanaaf akka waan taarikaatitti indi gadi bahee waa'ee gargaarsaa haasa'ennaa mee dhugumatti nama gargaarta atumti mana kan kee godhiiti mana kan keetti gargaarsi haa godhamuun jedhanis Hamzaadhaan. Garuu beeke an kijibuun haraama akkanuma hojjennan jaaladha Hamzaa wallaahi laazim. Naa ta'a danda'ee waliin jiraachuu hin danda'u malee Hamzaa akkanuma hojjennan jaaladha akkanuma hojjennan kabaja garuu Hamzaa takka ati namaa gargaarsa gootee hin beektu takka. Galatoon Haydar obboleetti keenya booniyyee irra deebinee waamneerra gaafa si waamnu nuti bareedina kan kee yookaan abbaa haadha jaalalaa wayii taatee jennaan miti kan nuti sitti iyyaa jirru kan nuti si waamaa jirru habiibti kiyya qaali. An dhaggeeffadhu nama waa dantaa qabu miti aktiivistoota fedhe artistoota fedhe fiduu danda'a sirra. Si kaayyoona si gad olii jiru miti gurguddaa finan si gaaffee haala miidiyaatiin kottuuti deebisi. Yoo fete viidiyoo kee finneen tarbiyyuu gochuu dandeenya nuti si galee akkasitti nu hubadhu taraa keetti nallaalini iyyuu beekaadhuma sabaraa jirra waan ta'eef irra deddeebiin si waamaa jirra obboleetti kiyya qaali hayyi akkamtaa hirtati nuti bar ani artistoota fedhe aktiivistii fedhee fi xiinxaltoota fedhe asirra sii fida bara si miti bar si taraa nam tokko miti asii viidiyoo olii gad oofaa bulu miti hayyi si waamaa jirra bar minoonee. Booniyyee kottu tokkummaa siyaame kottu Haydartu siyaame kottu. Seenaa siyaame kottu asuu siyaame kottu biyya siyaame nama kottuuti obboleettii keerraa falmi obboleettii keerraati kottuuti oo dhugaa jiru obboleettii keerraa himi kottuuti mucaan rakkatee namni narrabsinii mucaa sababa kee mucaa miskiina jireenya si jiraattu bultii si oofataa jirtu namni maa qubatti qaba duuriyya mandaraati jedhe hayi
Ana amma wanti siin beekuu qabdanu otoo namni ana qofaa arrabse maaliif garuu maatii koo gaafa namni hidaa duudaa arrabsu hedduu qalbii na cabsa. Sababni isaas maanni ana kan bakka naaf malle dhaabbate yookaan maatii koo bakka malle dhaabe wanti siin beekuu qabdanu. Ani waan kana keessaallee quban qabu ani bisiin mana tokkollee hin hojjannu ji'a wal argina waan isiin ji'a kana keessatti gootu hin beeku waan ji'a kana keessatti godhu hin beektu nuti guyyaa tokko wal agarraa. Bilbilaan illee yeroo baay'ee sa'aatii keenya markaza keessatti dabarsina waliin hin dubbannu. Kanammoo isiin illee ni beekti. Kanaafuu ol baatee akka waan kana keessaa quban qabne. Wallahi ijoolluma mucuma sanallee harkisaa jirra kunuuf nuti harkisuu ta'an jiru. Jiraadhe kanuma qofa haa dubbattu an akka maatii korraa uummanni bu'uuf malee an dhimma kootiif iyyuu miti dhugaa dubbachuuf. Ana waan fedhannaa godhan waan fedhannaa na jedhan. Yaa si waamaa irra mucattii booniyyee. Mucaan si waamaa jirti sheeritti godhaa jee ollaan harkisaa irraa jala jirti bar kunuun dhaggeeffataa jirti bar ajjala teessee dhaggeeffataa jirti an badaa namni ila nan aara beektaa beekaadhuma nufsaa fartiisaa irra aariin tokkummaa waan biraa miti ol baatee kanuma qofaa dubbattu barbaada maatii koo qofarraa uummanni akka gadi bu'uu fi haa dubbattu kan koo rakkoon qabu ani siif jecha waan fedhan illee naana jedhan waan fedhan illee naana godhan fotti warkaan taapis kiriin godha hayyee egaa kunuun nu jala jirti si dhaggeeffataa callisaa jirti aanu si shakkuu eegallee amma deebisee bar wal dhabdeen qabdu miti ati wajjin akka hidar jedhi si waliin wal dhabdeen qabdu miti ati. Ani waan biraa wal dhabbii biraa hin qabnu garuu maaliif akkas gootee jedhee gaafadheen hin jira akka nama tokkotti dhiisis jedheeraan dhoowweeras kanaaf natti wadallante an quban qabu malee ani si wajjin loliisan qabu. Garuu waan kana moo dhiiga loliisan qabne waamicha kana waachuu qabdi ka. Yaa si eegaa jirra gaa booniyye. Yoo isin didde seenaan dhaamsa uummata 1700 fi akkasuma mamma bayaaniif akkasuma isiidhaaf illee dhaamsa mataa si dabarfachuudha qabdi. Qulqullummaa si mirkaneessuudha qabdi. Dabarfatti nagaa wal biraan gallu egaa. Normal suuraa si taate tokko immoo firoo faayee maqaasa. Aboo rabbi sira qajeelchu. Rabbi sira qajeelchu. Tokkotti jibi. Normal no? Maquma isaan normal loodha. Beektaa firoo faayee sirraa qaba. Aboo rabbi sira qajeelchu wallaahi. Si dadhabde bar. Maquma isaatu gara wallaahi dar. Ilaaluu dandeessa wallaahi maquma isaatu. Tokkummaa amma beektaa gandummaa jammaranii jiran angaruu gandummaa keessaallee. No gandaan namni. No. Kuno gandummaadhaan suuraa fi azarii gadi deebisanii ijoolleen arargee akka jiran nama aanseelee nama dhibbata turanii. No. Warra nama rabsu ijoollee argeen jedhani no kanan fudhan. Arargee keessaa nama hedduutu jira namni an kabaju. No. Warra kanama galgala nama gad deebisu irraa dhiisa arargeen jedhee arargee uummata qashtiidha si galee no amma gandaan hin deemu tolee lubbu qol dhageeffadhu. Warri nama rabsu gandan qabu seena. Warri nama rabsu gandan qabu. Warri nama rabsu naannoo qabu. Naannoo dandee qaba warri. Warri nama rabsu. Ganda miti. Jedhin dogo gooftuu yeroo biraa alleeshin. Naannoo kophaadha qaba. Addumatti waluma qaban kan jimmaatis arsiisis sarargenis. Walitti isaanuu amma fakkeenyaaf tokkuma bakka kanatti wanta ittiin jedhu. Kan si galaafataa jiru dhaggeeffadhu. Kan si galaafataa jiru maamma bayyaan osoo hin taane uummata maa isii deeggaruuf isii mormu osoo hin taane booniyyee mataa isheetti hallate. Ganda ishee osoo hin taane kan akka tarrafamtu ulaasii saaqaa jiru. Kaadha kee rabsiisuuf qaawwa sitti banaa jiru kakka haati kee xiqqoomtu barbaadaa jiru booniyyee amantu samanuu baattus oosii ta'e liqimsi oosii kan boolla sii qotaa jiru booniyyee kan akkati fokkiftuuf kakka haati kee rafamtu ofii fokkiseera jette kana sirriitti gochuu qabdu. Yoo ol baatee hin dubbatiin eeyyeen dhugaadha. Ani immoo wanta waa'ee gandummaa sii kaasee fi namoonni waa'ee kootiifis guruuppii hidhatanii gara nama 50 ta'anii. Guriyyoota sun waan durii bakka hin qabne bakka kasanaa fakkeenyaa inni ilaalleetu bakka kasanaa waan hedduu hin qabne. Ijoollee jimmaatiillee asitti ijoollee jimmaatiifis dhaamsannaa moo jiraate akka gandummaatiin sababa kootiin nama wajjinillee akka waliin lollee. Kun sirrii miti hin jiru waan akkasii. Haydar natu dhaam. Sana rakkoon jiru dhaggeeffadhu. Ani uummata argee jarriru sii wajjin arrabsu jarri moo sii wajjin maammani bayyaan arrabsu. Dhiisi. Waan akkanaa jedhi jarri waan akkanaa waan ganda abadan dogoggortee lafa jirtillee maqaa gandaan kaasin. Garuu kan si awwaalaa jiru kamaatiin kee akka rafamu boolla sitti qotaa jiru hiriyaa kee guddoo hiriyaa kee gurraatti
booniyyeedha jechuudha. Sigala isiitii akka tawwaalamtuufi akka tawwaalamtuuf boolla sii qotaa jirti. Amanii ofeetes dhiisi. Okay, sun rakkoon qabu. Anamma akka nama tokkotti wantan jedhe maanni beektaa ijoolleen amma liibii gastii banatanii taa'aa jiran nama 100 turan annaqee isiin kun deebisirraa deebisaan jirtu akkamitti namni isin arrabsine seenaa maal taatee? Kanaafuu waan ammas taanaan namni nan arrabsiinii otoo hin taane sababa kootiif nama wajjin waliin lolinaa nama ijoollee